Jirtu hordoftoonni Kukeef Tube arra beeksisa Hawwinet Tube galchuun barbaade. Hawwinet Tube Tube wantoota garagaraatiif isin fayyadudha. Wantoota inni isin kennuu danda'u keessaa referensii akkamitti saayitii akka gootan, especially Mendeley softwareedhaan fayyadamtanii referensii galchuu warroonni rakkattan barattoonni research hojjetan kanneen undergraduate yookaan masters ta'uu dandeessu. Hawwinet Tube yoo subscribe gootan ni fayyadamtu. Kana qofa osoo hin taane barnoota keessan akkamitti qo'achuutiin grade keessan A+ fiduu akka dandeessan, akkasumas thesis yookaan research keessan gaafa defense gootan grade A+ yookaan excellent jedhamu fiduudhaaf channelin keenya gorfama garagaraa isiniif qabee dhufeera. Sana qofa osoo hin taane barattoonni eebbifamtanii hojii barbaachaa jirtan interview irratti maal faa gaafilee dhufan deebii isaanii wajjin achirratti isiniif keenyerra. Maal kana qofari barattoonni difeensiidhaaf research keessan dhiyeessuu barbaadan gaafilee difeensi irratti hin hafne departmentii kamirrattuu deebii isaanii wajjin qabannee dhufnee jirra. Kana qofa osoo hin taane personal development yaa namni tokko barnootaan yookaan immoo beekumsaan gahoome personalitiin isaa gahaa yookaan hin guddanne ta'e taanaan rakkoo cimaa keessa gala waan ta'eef personal development irratti akkamitti wisdom garagaraa barachuun akka danda'amu gorfama garagaraa Hawwinet Tube irratti argachuu ni dandeessu. Kanaaf hundi isaaniitu bakka tokkotti argamu. Chaanalii Hawwinet Tube subscribe gochuutiin wantoota garagaraa akka irraa fayyadamtan abdii qabna. More information yoo barbaadan bilbila duwwaa 9157549 Telegram fi Mooti fayyadamuutiin nu argachuu dandeessu. Emailii kanaanis fayyadamuun ni danda'ama. YouTube keenya kaamma irra jirtan kana Kukeef Tube kanas subscribe gochuutiin akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Hawwinet Tube subscribe yoo gootan dabalataa wantoota garagaraa argattu. Gaafii fi koomentii garagaraa yoo qabaattan bilbila duwwaa 9546565 bilbiltanii nu argachuu ni dandeessu jechuudha። ስለዚህ ወደዚህ ቻናል ተከታታዮች የዚህ ቻናል እህት ኩባንያ የሆነውን Hawwinet Tubeን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ እንግዲህ ብዙ ምክሮችን ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ገዛ የምትፈልጉ ከሆነ ሪፈረንስ እንዴት ማስገባት በሶፍትዌር ተጠቅማችሁ ስፔሻሊ Mendeley በመጠቀም እንዴት ማስገባት እንዳለባችሁ ሪሰርች ለምትሰሩ ተማሪዎች ያ ብቻ ሳይሆን በትምህርታችሁ ላይ ጎበዝ ለመሆንና A+ ለማምጣት የሚያግዙ ትሪክ እዛ ላይ እናስቀምጣለን። ሪሰርች ወይም ቴሲሳችሁን ዲፌንስ ታደርጉ የማይቀሩ ጥያቄዎች ከነመልሳቸው፣ ስራ ፈላጊዎች ኢንተርቪው ላይ የትኛውም ስራ ይሁን ኢንተርቪው ላይ የማይቀሩ ጥያቄዎች አስቀምጠናል ከነመልሳቸው። ያ ብቻ ሳይሆን ራሳችሁን ዲቨሎፕ የምታደርጉበት ስብዕናችሁን የምትገነቡበት መካሪ የሆኑ ጥበብን የምትማሩበት